Sejak jodoh nanti ngerti. Garuu sirrii miti kun jechuudha. Sirrii miti ati maaliif waan sirriin dubbatirra eega sun sirriin ta'ini maaliif Rabbi waan namaaf kenne namarraa fudhata of duraa qofaa miti waan dabre. Wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuune kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota kiyya jirra jirtu baga jiraattanii isiniin jedha baga rabbi sa'aatii kanaan isin gahe mee jalqabatti laayikii tuqa obboleetti teessan tana jajjabeessan isiniin jedha. Gabbaleen kiyya akira viidiyoo kiyyaati irratti gaafa viidiyoo dhengadda gadhiise jechuudha. Bakka hedduun keessan immoo obboleeyyan kiyya waan na jedhaa jirtan jechuudha. Waan kana biraan kiisaa jirtanii biraan killee miti. Gaafa san Zaynuun isaatti daawwalaa naan jette turte garuu inni akkamitti YouTube irrattu kana haasofta naan jechuu ture. Walumaa galatti amma Zaynitti daawwalee mee dhiisi jechuunii fi isiniin jedha. Egaa inni didiyanillee waan godhuun qabu. Carraan dhufe kana dhiisuu barbaada tariitii immoo maatii keenya keessaa yoo namni argate yookaan carraa kanaaf fayyadamee isinuu deemte isuma dhugaatitti jechuudha. Bakka dasna jedhaa isinillee waanuma argitanii jechuu fedheeti. Egaa hordoftoota kiyya sitti dawwaluu fi isiniin jedha. Dhiisima jechuudhiif jechuudha. Bakka viidiyoo kana jechuun buleeyyan kiyya. Akkuma isaan waraabneen eegas immoo tuyyuu bakka ilaalchisaa eega viidiyoo laalee waan argeef jedhee ani waan fedhellee ta'uu yookaan hiriyyaan tiyya obboleettiin tiyyanaa jecha akka rifattu hin barbaadu. Kana waan ta'eef isiin immoo bilbilinii dhiisii kalaasii akka carraa haa ta'u jechuu barbaade wantoota tokko wanta isiin jettellee yoo sanitti jechuudha. Maaliif akkas jetta jechuunii fedheeti jechuudha. Akkasii. Zayni nafsa jedha. Akka durii farka durii diini naftu abdii murii yoomumaa kuftee naftu obsitiruu wanni jijjiiramne jirtu bakka tafaa rabbiin malee tokko hin jiru akka. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kan nasa jira. Jirta akka. Salaamatan daabiftu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang nagenne se waan hin jedhin hin dhagenne anoo hin beeku dhuga. Zayni. Oye. Alhamdulillah nagaa jira jedhi galbi. Asi. Na kaleessa viidiyoo sawwayitee waraabnetti bakka in deebisanaan jettee miti deebiseetiniin garuu dhiifama osoo sitti nimin achirra si fidullee fi anumati bakka viidiyoo akkanumatti si waraabe. Hojii keenya dubara achirra argeenaan sila lammaal dalaydee sila timmaa achirra na fiddere ana maaltira na fidde nasiyaa fiidhaami achirra na fidduumi hojii keenyaatti. Bakka maal godharee ani hordoftootatti waan ati jettu hordoftoonni illee si haa dhaga'anii fi. Koi akam botere barra ni dawale le narang kam milita itti dawale akam mal rijaltare sagaitan luguman mal rijaltan. Mal irraan baajirraa miti akkamitti YouTube irraa iyyuu fidda jedhee bakka miira keessa seenee lollaan hin dhiise jedhika. Eegasuu maaliif himtaa isiin immoo eega itti himte maaliif akkas jetti atillee waan takka wanta ati sirriin godhin hima jira beeyta. Garuu na ulfaata jedha akkamitti miira keessa galtee yoo sanna dallansiiste anillee ati akkasitti dallantee jennaan. Bakka yoo san sirraa kagachuu fadhe akka malee kana ina boko keessiin jedha bar maaliif akkana goota wannummaan akkana argameetiin akkamitti akkana jetta jechuu ture. Ati maaliif akkasitti ati wanti goote rakkoo nati goote jechuudha achirra na fiduudhaan namni kun beekaa waan argi haasaan waa baay'ee haasee jira achirratti jechuudha. Kuni beekin illee sagalee sanreen dhageeffata yoo dhageeffate kan hin jedhe yoo ta'u waan itti gadhiiftee qalbii natti qaba jechuudha. Dhugaa sagalee dhiyaachirra fiduudha waan baay'ee gaddaamu asumaan dhugaa walitti kan hin taate jechuudha maaliifuu hirrifadhe. Maaliifuu inni dhageeffataa sagalee yoo dhageeffate kan jedhe maan naan jedha waa baay'ee haasee jechuudha achi keessatti. Garuu sirrii miti kun jechuudha. Sirrii miti ati maaliif waan sirriin dubbatirra eegasuun sirriin ta'ini maaliif
Wallahi. Lakki hin kolfin iyyuu zayni shoot eegaa akka sirriin taane beeyte maaliif waan sirriin dubbatin eegas kuno bakka ani marree waan tokko kuno tirtirteetiniin ani iyyuu aarii sitti qabbaneeffachuuf akkasiin jedhe maal taate ati gaasa madaamitu siin lole moo anuma lolchisiisuuf akkasitti loltee anillee eegasii lafa balleessee halkanillee laa ilaaha illallah bakka akkan taane iyyuu dhiisi kaasila maal tattaate ati duraanuma qabbanan namatti haasofta. Mau jinjir sagale tiasan hakam mau berada di situ kalau mata lihat DDB lagi berarti kalau bina tinggal ebar atiwan dari dalai doan mahitan ini cuma maliku siri angke saya itu dah walau misalnya kasih tinggal tiasa jauh gudin nanti dengar babi nama akan jadi hasil je cuma ini sagale tiar DDB. Bara akkas haasofte achumana nille esaati gudin numa kiyya yuhin barbadu asuma taaya kan nama gatta heetin bakka Shiitu marrallee akka baaween ittiin jijjiiramne akkan ta'u feetaa jedheeni beeyta. Kaza eegasi maaltu akkana si haasofsiisa jedheetu maayyoo dhaqee viidiyoo laalu lammatallee ati gorsa nama dhageettaa tatana dhageette borillee waan biraatu yoo as fidde hooyi. Bakka waa baay'ee jedheen amma sila ammallee waan inni jedhe maal godhaa sitti maayyure. Maajo. Ordoftoota kiyya ammallee natti aaruun dhabdu ammallee isin akka waraabbamaa jirtu quba hin qabdu yaa zal jalaali wal ikraam narratti cufatte hin cufatte mee irratti deebisa. Jijjiiramne jiru bakka tafaa rabbi malee tokko jiru. Silamaa cufattaree waan jettatti saalfatte moo maal taate? Wallahi madam nanti gue rabbi tuan tadi gue madam le waraabde cirra gudeetes. Maa waasi waraabu amma eega gaafsan si wara. Maal haasentu maal taate maa isillee YouTube irra yoo dhufte osoo argitee sagalee ofiifaa keessatti argitee laayikii maafi sheerii tana nu goote kanama guddisu rabbumaa rabbi. Sagale ini ada di dekat mandi dari Arabi sama juga. Wallahi uji akam dari datu mayar. Bikin wan nama tinjaru nak kabat udah sagale mana cerah argende ini ya po. Sawo di dirai anasi. Bara sakkan si waraba jiru beita nakka sadeggar to dhibbatti beeka. Sila ila eega inni akkasi injade baqqaati maal goota ka ijoollee ofillee ka horatu abbaa manaati madrishuno jetta sila. Ana sagale nanti sana cerah lagi mandi tanam bikin itu. Sin injannere ani dura so sagale teetun dhagainanillee waa baay'ee kana waan afaanii qabu jedhaa ture. Esa zainilleen kana haasofti jedhe ka dhugaa rabbiititti zainilleen kana haasofti osoo atuujuu osoo anu waa balleesse nama bakka dhufeetiniin anaa kanan si duubattu ite ati nan dhageenne maa akkana jetta jettu see malee. Wallahi amma maatiin jedhe mata deemu ayin deemta jedhe moo dide akkuma dide. Ani tun dubbanne gasias. Abbo bakka isi bakka anite. Wallahi isi bakka walloltani booda akkam goota. Wallahi Gadhiisuma gara naa dabarsita jarrasan. hin deemtani ati. Gani jedhu hojjechi nan dhorgu. Maal goota lafatti balleessite. Yoo haala isiin namatti aantu nama narratti aantu dabarsite beeku malee. Isiin eeganaa dabarsite maal gooti haati Jaafarii waan takka dubbatti keessan deebitu jedhi. Amma atillee biyya namaa kana hagana waan turteef innillee asumatti si wajjin jireenya gaarii dabarsuu barbaada malee abadan akka ati ala deemtuun barbaadu maal gootaa bilaashia taata. Bilaashia anaaf inni urgasanii bakka wanni jenne wallahi bultii ofiititti qilleensa naquu fi beeyta mana kan kee kana keessatti yoo rakkattellee yoo dhabdellee yoo waliigalteen jiraate yoo gammachuun jiraate waa takka wanni miti. Bakka hin cinqamtu beeyta sanirra kalaas qilleensa ofitti hin naqini amma. Atoo galii kama dhugaa galii zayniyye inshallah sumatti bakka Barcara akkam siala dabarsi jedhi wallahi carraa gaariidha inni carraa ana kun argite dhuguma rabbiitini
jechuun bar biyyoota Arabaati nuti. Biyyoonni Arabaa firiidamii qaban. Biyya firiidamii qabdu biyya isallee waamachuu dandeettu. Maabboo. Ani dhiyoota nante waa baay'ee taasise jechuudha. Kanaaf silaa si dhiiseetiin ilmaan irraa qabeetiin ati deemte ilmaan kan kee guddifatte jechuudha. Isallee waan ni dandeetta. Ilmaan kee godhachuu ni dandeetta. Garuu maal gootanii hanguyyuu ni hawwee. Akka hiriyaatitti isaanii galleen aanallee ilma waanta jedhee wanni keessaa qabaa. Naa? Egaa bulayyan kiyya isin ammallee akka waraabaa jiru quban qabdu dhugaa rabbiinatti aaruyyuun dhabdu jechuudha. Yaa rabbinaa dhiisi. Yaa hannaanu yaa mannaan. Inni akkasii baabaan kiyyallee na jala bu'aa jira. Viidiyoo kana sumarratti dhaaba. Akkasii bulayyan kiyya kama dhugaa ittiin himne. Inni akkasii zeeniin bakka cinqama jirti. Isiidha isa deebiste jechuudha. Zainiyye inni akkasii biizii jirti isiniin jedha dhiifa. Zainiyye viidiyoo kana yeroo laaltetti dhugaa dhiifama. Sihii dalagarra jirtu ani immoo hojii si godhadhe bakka si wawwaraabbataa jira dhiifama naa tahii. Dhiifama naa tahii isin jedha habibata galbi. Inni akkasii hordoftoota kiyyaa viidiyoo kiyya kana like share godhaa. Akkasuma akkan guyyaa guyyaan gadhiisuuf sababa naa ta'a isiniin jedha. Zainiyye osoo sitti nimin si waraabuuf dhiifama. Akkasumallee jechuudhaan nati balleessitellee hin jiru dhuguma carraan kuni bakka waan guddaadha fatillee waan akka waan guddatti ilaalte fakkaas jette ka duraallee siin jedha ka ammallee waan nati jette waan hamaa miti jedha. Inni akkasii hordoftoota kiyya jazaakumullahu anni khayral jazaa warroonni na jajjabeessitan jajjabaadha isinillee rabbi isinirra haa jaallatu isinillee haa jaallatu isiniin jedha. Akkasuma immoo tuyyuu bakka isuma dhugaa jechuudha. Yooniin akkanatti ilaalu anillee jechuudha biyya namaa tana ta dhugaa isinitti obboleeyyan wallaahi ladiim yeroo duraatitti jechuudha. Biyya namaa kana bakka yeroo diigan dhuftu sanfaa hin deema jechuu ture. Hin deema jechuu ture. Garuu akka gaafa jechuudha. Ilmaan tana argadheeti. Ilmaan illee argadhe alhamdulillah manni kun diigameemi. Bakka keessuma kiyya hin jiru waa'een ala. Keessuma kiyya hin jiru. Maaliifuu as taa'ee namni bar obboleeyyan kiyya amma gabayaa dhaayitan. Kun shinkurtii nagada kun timaantimii nagada kun waan garagaraa kun uffata hodha kun umatai homa rabbi isaa rizqi homa rabbi ittiin jiraatta homa rabbi maatii kee ittiin jijjiirta ilmaan ta'e ittiin guddifatta jedheen jiraataa jira. Bakka anillee nama akka jiraate miti gana haga biyya namaa keessa taa'ee sarratanyaa namaa tahee cinqamee ijoollee kiyyaaf cinqamee abbaa manaa kiyyaaf maatii kiyyaaf cinqamee irraa fagadhe jedhu as keessa taa'ee waan danda'een dalagadha jedhee of amansiise jechuudha. Inni akkasii haa ta'u eega dhufeefi malee dhugumatti fedhii deemsa biyya namaa kanan qabu. Bakka fedheeyyuu haa ta'u Ameerikallee birrima fida akkuma inni jedhe san. Suudillee biyyoota Arabaa kana jechuu Kaatarii, Kuweetii, Dubaayii biyya maraa jechuu birrima fiduuf deemna miti. Yoo rabbi fide birriin asitti illee hin dhufti jechuudha. Inni isuma dhugaa wallaahi yoo rabbi fide birriin asitti illee hin dhufti waan ta'eefi guddisa ilmaan kiyyaa itti deebi'uu hin danda'u. Cabaqa isaanii oo biraa deeme jechuudha. Asii achitti dhaga'uu hin danda'u. Yoo rabbi kabira naa kennaa naan kennuu hin beeku jechuudha. Yeroo amma isaan daa'imanii waa haasayanii jedhan kana haga qalbiirraa hanama argattu isin warri ilmaan argattan beeytanii hin beeytan. Haga qalbiin namaa gammaddu jechuudha. Inni akkasii obboleeyyan kiyyaa ani keessa kiyyatti hatta keessa kiyyaa yoo isinitti hime haadha Jaafarillee waa jechuu hin dadhabe. Yeroo inni akkas naan jedhu san haa afaan hin jedhu malee keessi kiyya qillaan hima kana nan gamman. Maaliifii wallaahi dhuguma deemuun barbaadu osoo maa jechuudha obboleeyyan kiyya carrama bakka waan fedheeyyoo osoo ta'e ijoollee tana gatee deemuun barbaadu. Asii achitti maaliif obboleeyyan kiyyaan biyya namaa kana deddeebi'ellee jira jechuudha manuma tokkicha obboleeyyan kiyya ani manuma awwala xalabaa seene san osoo achillee hin bahin waa meeqa argee jechuudha. Isuma dhugaa namni aarsaa baay'ee jala taraa miti manuma sanitti galellee itti deebi'ellee waa eega waan hir'atanillee kana sirreeffadha jedhee deemee beeka jechuudha. Osoo ummaan tiyya maatiin kiyya hin deemin ilmaan argadhu naan jedhan. Kazaa wantoonni an dalage sun guutuun obboleeyyan kiyya hin jiru wallaahi hin jiru. Achi ta'aniif miti ka durooman as ta'aniif miti ka hiyyooman warroonni akka kiyyaa jechuudha obboleeyyan kiyya bakka yeroo waa isinitti dhufan yaada biraa qabdanii fi karoora biraa qabdanillee jechuudha. Rabbiin biyya keessan keessatti isin haa duroomsu. Kaasata maatii keessa wajji ilmaan keessa wajji isin haa duroomsu. Durummaan obboleeyyan kiyya ka onnee kennatti onneen teenna'oo durummaa qabaatte
keessi kenna bal'aa yoo ta'e hin dhufti isillee hin dhufti na akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya waan dandeettaniin bakka akka obboleetti teessan takkaatitti namni obboleeyyan ofii bira dhaabbataa miti obboleetti jechuun bar waan guddaadha wallaahi waan guddaadha inna akkasi na jajjabeessan isiniin jedha na jajjabeessaa isiniin jedhu obboleeyyan kiyya bakka waan tokko naa godha isiniin jechuu son taane warroonni meeshaa ajajatu barbaadan isinii hojjedha dalagaa yaani na dalaysiisaa isiniin jechuu fedheeti akkasumallee jechuudha warroonni uffata illee barbaadan uffata aadaa maashaallah hedduu samoona kana hedduu akka bitataa jirtanillee galatoomaa jechuudha galanni keessan guddaadha warroonni jechuu buleen kiyya ana jabeessuuf jecha ana gargaaruuf jecha anillee laal dalagee argatu barbaada wallahi taa'ee birri hagana naa ergaa irra kadhe maal jechuudha rabbi nu rakkisini bi'aansi buleen kiyya rakkinni nama harka nama jala nu qabachiisu rabbi nu rakkisin isiniin jedha dalaydanii argatu waan guddaadha rabbiin nama daangaa rabbiillee ofillee daangaa eeggatee daangaa rabbii sallee eegunu haa taasisuun isiniin jedha inna akkasii na dalaysisan isiniin jedha video yommuu laayikii godhan isiniin jedha hoo balleesse obboleetti tenna balleessite naan jedha nama irraa deebi'uu danda'uun isiniin jedha waan amma dubbadhee fi hojjedhe keessatti waan nan balleesse yoo jiraate dhiifama guddaa naa taatanii aga video biraati walitti deebinutti tika rabbii keessa naa tura assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ربي جراتنا يا